نمدو بيساكرا جرا ከነቢያት ወገን ሴቶች አንዲት ሴት ባሌ ባራይ ሞቷል። ባራይ እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበረ አንተ ታውቃለህ። ባላይዳ ልጆችን ባራዎች አድርጎ ሊወስዳቸው መጥቷል ብላ ወደ ኤልሳዕ ጮኸች። ኤልሳዕ አድርግልሽ ዘንድ ምን ትንሽ በቤትሽ ያለው ንገሪኝ አላት። ሰገሌባ ኢዲቂ ከና በሰነ ኬሰ ጅራ ኩተራ ራጆታ ኬሳ ዱበርቲን ቶኮ ገረ ኤልሳዕ ዱፍተ ራጂ ቶኮ ቶ መቃን ሳይመም ነገሩ ፉታሳ ቢጭራ ሸለማን ገሩ ተጃይላ ዋቀዮት መጣሚ ከኛ ከጀሩ ከነቶሮ ኬሳ ዳይሙማ አርጌር ደነጉማ አርጌር ዱሉ መሰጌ በራአማ ከና ኬሳ የሮ ኢጆሌ ቀጀሎታ ቤላ አኒ ረከተኒ ከራ ጉባ ታሪክ አታ ይነርከኔ ሜ ኩና ቢለ የመብለ ይላ ካምፑ ኢጆሌ ቀጀሎታ ታሪ ከራ ጉባ ታሪክ አቹ ከራ ጉባ ታሪ ቤላው አርከነማ ኤቡን ኑብከነም ዋቀዮስ ደበርሴ ቀናኑላ ማሬ ማትመጣ ታቹ ገኤራ አማ ከናት ሞገጭ እንደሆነ ገና ባይ አትቀጀላ ቢዲ ጀላራ ዶብዩ አሪያተ ከናኑ በትኩኒ ገረ ኤልሳዕ irrakkate abbaa warraa hirranchuun otoo ishii bara kanaati kan biraatti heerumee ijoollee guddi badhaa'etti kan biraatti heerumtee ijoollee ishii wayyaalaa taanii karaa gubbaa nama saama sun garuu abbaan manaa ishii baay'ee jaalatti iddoo guddaa qabdiif tajaajila abbaa manaa ishii quufteetti yeroo mana keessa turre akka inni agalgaa'ee sirrii ta'e akka inni raajii sirrii ta'e akka inni waaqayyoon sodaatu bareechitee beekti mallattoon nama waaqayyoon sodaatu maal fa'aa akka ta'e hin beekti. Kana raji guddaa Elsaዕ dura battee maal jettee abba mana kobeettanii garbicha jedhee sidoo gara ture siduu mindaa kan balaa ture inni akkatti waaqayyoon sodaatu tajaajila isaa keessatti sinufachiifne miti hin beekta miti inni du'e inni immoo yoo du'e iyyuu maqaan isaa maal hin taane hin joone akka aadaa warra Israa'elootaan ilma ofii bakka buusu sanyii ofii fufsiisu maqaa ofiitti fufsiisuu kan jiru waan ta'eef asheera akka jechuun inni jira jechuudha. Haaleluyyaa. Achera jechuun inni jechuudha. Kanaaf gara Elsaዕ namichi kun abbaa manaa koo nama qajeela nama waaqayyo sodaatudha jettee. Garuu wanti nama waaqayyoodhaaf barbaachisu namni waaqayyo sodaatu qabeenya argata, ulfina argata, jireenya argata jedhamee caafameera. Garuu abbaan manaa koo jireenya argachuu danda'a deemee tajaajileera waan ta'eef. Amma garuu qabeenya argata, ulfina argata kan jedhu hin jiru. Waaqayyo sodaata. Bu'aa nama waaqayyoon sodaatu mana isaa keessa hin jiru. Ishiin abbaan manaa liqeeffachuu agarteetti tokko du'uusaa agarteetti lama waaqayyoon sodaachuusaa agarteetti garuu wanta inni mana kaayee eelaa maashaa daalabaase waaqayyo nama tapha ganama kana iyyaadhatame iyyaatiin iyyaadhatame wanti guguddaa godhee waaqayyoon sodaata eeggaadhaa shimaandiya waaqayyoodhaan sodaata namni waaqayyoon sodaatu ulfina qaba qabeenya qaba jireenya qaba laayik inni garuu iddoo malee iddoole mana keessa ijoollee isaatiif garaa kaa'eera ishiinis garaa kaa'eera seexanni Yesuus iddoo malee qayyisuu wajjin jiru. Dhaabdhaa har'ayyuu jira hurri qulqulluu har'ayyuu saba kanaa jira hurri qulqulluu har'ayyuu mana kee jira hurri qulqulluu. Kana dubartiin kun waaqayyoon akkasuma eenyummaa abbaa manaa ishee beekti. Garuu isaan hojjetee deeme dinqiin taamiraati amma har'aatti akka lallabamu isaan hojjetee deeme isheen agarra. Wanti hundaan tokko garuu mana ishee keessa jira. Wanti hormara ishee caachisu tokko mana ishee keessa jira. Wanti seenaa ishee keessa garuu mana ishee keessa jira. Maatii dhagaa dubartii kan garummaa abbaa warraa ishee beekti tokko lammaffaa immoo idaarra jiru beekti sadaffaa abbaan idaa dhufee akka ishee waqqasu beekti malee waan mana ishee keessa jiru gatii inni qabu hin beeku. Meemmi an nama xiqqoo tokkodha gatii qabu warra jettan. Ani gatii qaba nama guddaa warra jettanoo. Maaltu gatii qaba beektaa? Maqaan Yesuus sima yaanaa ati nama guddaadha. Bakka you are great man. For the reason of name of Jesus you are great man. Ati nama guddaadha. Iyyi kan nama guddaadha jedhee. Dubartiin kun isheentetu dhaqqee okkotee duwwaa gaafa bultu seexanni hin gomomte. Ati godhan jedhuuni hin diddee hin dhageessan seexan. Diddee fuutee mana ishii buutte. Kan biraa maal jedhee yoo Elsaዕ hin jettee balbala cufadhaa jedhee. Ishee balbala cufadhaa ati xiqqoo biyyi jedhee. Lammaffaa milikaan isaaf saamii
sagalaffaan abboomamu. Xinnootti coobsi. Ishiin dhaabattee balbala ishii cufattee balbala kee cufadhu jechuun Waaqayyoon kadhadhu. Maallaan jedhee ta'i duwwaa guurinaan jedhe malee kadhunaan jenneetti. Calqaba duwwaa isaa guuri ollaadha. Ba'aa ollaa baadhuudha. Rakkina ollaa kan jiru rakkadhuudha. Beela ollaa kan jiru beelayidha. Salphina ollaa kan jiru sababadhuudha. Quufas salphinas ollaa kan jiru nan caalan jedhee fuuldurtuuni. Ollaa kee faana jiraachuu danda'eera. Kadhadhu sadaffaa kadhadhu akkamitti kooftuuf kadhadhu. Idaan abbaa ormaa keessarraa ka'uuf kadhadhu. Garbummaa jalaa akka baatuuf kadhadhu. Jireenya keetiif waan inni waaqatti dhiyeeffadhu. Ila kana sitti danda'a Waaqayyo. Sabbooddee qiqqiccuutti kaate jechuun gargaaruutti kaate jechuudha. Okkotee duwwaa sun kan hin kan ollaa miti. Inni ishii sasaan bishaan okkotee isaa dhufe. Ollaa miti. Itti qicca miti. Gargaariidha. Ofii nyaatti nama ga'uu busheedha. Sakaan gurguradhu itti ijoollee kee jiraachifadhu. Hoodhiidhaa nama kanfadhu.